waraabon irraa bu'ee qeeransiin irra bahu bineensuma tokkolleen waan naannahu nyaatamuun kiyya loolu dheessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu firraa. Bahaa dhiyaa kan gidduu gala kan kaabaa kibbaa kan keessaa Oromoon kan dhiiraa dhala garayyuu barbaada mala gannu baasu roorroo jala akkan dheerannee gabrummaan guyyaan yaadaa fi malaan qabeenyaaf humnaan qabsootiin isaa ka'aa hundumaan bilisummaadhaan waan qaalii guddaan. Daawwattoota Oromoo TV akka mooltan qophii har'aaf isinii qabnu dura isiniif qabna qophii har'aaf isinii qabnu keessatti odeeffata tokko isiniif qabna. Torbaan dabre as magaalaa Seenpoolitti bakka isteet kaapitaalitti Oromoonni lakkoofsa guddaadhaan bahanii falmii biyya keessatti deemturratti mirga namoomaa kan dhiitamaa jirurraa warra biyya tana bulchutti waa himachaa turanii isa sanirraayis waa xiqqoo egaan isiniif je'een boodatti isinuu guututti waan achitti ta'e arguudhaaf jiraattan haa ta'u immoo beeksisa garaagaraatii isiniif hin qabaa dura beeksisa isiniif qabu keessaa tokko Books for Africa ka jedhu akkuma bakka garaagaraatitti agartanitti biyyoonni sadaffaadhaa wanni ittiin laaffina qabaniin keessaa barnootatti ida'amee kitaabni yookiin immoo barruun gurguddoon ittiin namni baratu akka gaariitti jiraachuu dhabiinsarraa rakkoo gurguddaadha qabanii sanirraa kaaniiti magaalaa Minneapolis fi St. Paul keessa dargaggeeyyiin jirtu Books for Africa warra jaaniin wajjin wal tahanii kitaabban lakkoofsa guddaadhaan karaa nama barbaachisu karaa biyyaatitti fa'aa ergaa jiran san keessaa tuutni tokko torbaan lama booda guyyaa 20ffaadha baatii September fulbana yookiin birraa as magaalaa naannoo magaalaa lakkuu tana keessatti ayyaana guddaa tokkotu godhama. Ayyaanni sanis bara 25ffaadha kan Books for Africaati. Eega Books for Afrikaan lafarratti ijaaramerraa arraan tana bara 25 sanirraa ka'aniiti horiinis akka gaariitti waan waliin gahiniifiif jecha warrummaan Books for Africa san tuuta Oromoodhaa kan silaa biyyatti kitaabban erguudhaaf deemu kanaaf buutii tokko kenne buutii san irratti akka isaanilleen if gargaaran san jechuun maal jechuu hoottaatii nu cinaa dhaabbadhaa jechuu isaaniiti achitti mul'attanii akka cinaa dhaabbattan barbaadanii wanni oliin seentaniin guyyaa san nam tokkotti $100 ta'uudhaaf jiraata. Barnoota obboleeyyan keessaniitiif $100 maaliif jira? Haga danda'amutti dhuftanii akka qooda irraa fudhattanis hin gaafachaa jiranii yeroodhaa fi bakka illee akka gaariitti ammaan tanatti torbaan kanatti beeku baannu nu hordofaa yeroo biraa akka gaariitti isin beeksisuudhaaf jiraanna san akkasi kan biraa torbaan dabre magaalaa Atlaantaatti ani dursee Oromoodha Itoophiyaan irratti fe'amtee sagantaan jedhu magaalaa Atlaantaatti mul'atee ture. Magaalaa sanitti warri ammaan tana TVdhaan yeroo ammaan tana daawwachaa jirtan weebsaayitii irraan yeroo garaagaraa ilaaluudhaaf jiraattan isin biratti ni argama. Achirratti nama hedduudhaatu mul'ate. Keessummoota kabajaa lamaatu ture. Tokko Johaar Siraaj Mahammadi kan lammaffaadhaa Abdii Fiixeedhaati akkasumatti illee Boontuu Ali Boonaati illee achi turte. Dr. Mahammad Hassan achi ture. Namoonni biraatis kan akka gaariitti ilmaatumaa hawwii qalbii teenya nu fuudhe addee Caaltuu Siraajii turte. Isiin Kaalifoorniyaa dhalattee guddattee afaan Oromoodhaa anarra caalaa beekuusiidhaati. Warra akka biraatitti nama kana ol kaasanii dargaggeeyyiin magaalaa sanii hedduudha cinaa dhaabbatan. Achirra dabarree ammoo Teenasiidha inni. Teenasiittis haalli san fakkaatuutu geggeeffamee akkuma Atlaantaadhaa akkuma achiin dura San Diyeegoo turetti akkuma achiin dura Siyaatil turetti akkuma achiin dura Minneapolis turetti san hundinuu deemaa ture. Oduun biraa torbaan dabree tan magaalaa St. Paul'itti taate sanis sirna tokko ayyaana tokko kabajachuudhaaf warri mootummaa Itoophiyaadhaa magaalaa St. Paul dhufanii
isaan boondi gurgurannaa jaan abbaa irratti hurii isin ijaarraa jaan isin ammoo boondii nurraa bitadhaatii maallaqa keessan kennaa jechuudhaaf magaalaa tana dhufani haa ta'u immoo lakki osoo abbaa hin ijaarreen dura mirga namoomaa kan achitti akka biraatti irra ejjechaa baatan san mirga namoomaa san kabajaa ja'aniini namni hedduun lakkoofsa guddaadhaan achitti mul'ate walga'iin isaanii osoo hin tahiniin dura hokkarri guddaan dhalatee poolisiin bakka sanitti ayyaanni kun gaggeeffamuu hin danda'u jetteeni addaan galchite sababaa saniin sagantaan wayyaanee fashalte. Sagantaan wayyaanee bakka hedduuf fashalte booddeen kana isumaa fashaltu dhagayaa oolla. Akkuma quba qabdanitti Kaalgaritti ni fashalte, British Columbiyaatti ni fashalte, Norweetti ni fashalte, kun odeen gadda ammaas Sweden magaalaa Gothenburgitti akkaamaa fashalte. Akkaamaa bakka hundattuu fashalaatuma deemti maalirraa jara isaanii kana rakkaniituma biyya alaatti erganii boondii isin gurgurannaa kannaa maallaqa jechaa oolanillee hedduudha waan ajaa'ibaa tahaati jira. Akkuma hubattanitti mirga namummaa keessaa uummataa fi uummata walitti diruu lafarraa uummata buqqisuu qabeenya biyyaa yookiin immoo lafa mataa siidhaa saammachuu nama lakkoofsaan guddaadha nama waa katabe nama waa dubbate hundaa warraan tana maqaan isaa shororkeessituudha. Maqaa shororkeessituudhaatiin maneedhaa keessatti guutuu dheengadda kunoo warra amantii haaree finne eega jaaniin booda akka waan duraan namni walitti duulaa baheetitti wal danda'u taraa 100 jechaadha. Dirqiidhaan kaadiroota isaaniitii fi dabballoota isaanii qofa warra hojjettuu mootummaadha warra akka poolisiidha huccuu jallaabiyaa uffachiisuun qoftiin kan gayuufaa itti fakkaachaa jiran itti fakkaata. San hundaatu dirree masqalaa keessa guute agartanii jirtanii sanii deebisanii akka waan shoorarkaan biyya keessa guutee tokko godhanii warra mirga keenya nu kabaja sagaleen teenya haa dhageeyamtu jee mara arraan tana qaallitti keessatti torchara keessa turanii sanuma wajjin nama tokko kan inni yaadachuu barbaadutu jira. Oromoo TV illeen akkasumatti kan yaadatutu jira. Inni sanis gurbaa dardaraa Tasfaa'uun Camadaa jaaniini. Kanaasin dura magaalaa Naayiroobii keessatti qabanii warri Keeniyaadhaa wayyaanetti gurguratee achirraa fuudhanii mana hidhaa keessa naqanii mana hidhaa san keessatti torcharaa fi rakkina akka amatti eega dararaniin boodatti akkaataatti du'ellee ka torbaan dabree kanan beeynu garuu gurbaan gurbaa dardaraati guyyaa jimmataa obboleeyyansaa firrisaa dhaqanii ilaalanii nagaya qaba guyyaa sabtiidhaa ammoo kunoo du'eeti awwaalladhaa jaaniin waan akkanaatiitu deemaa jira. Tasfaa'uun Camadaa kuni waan irraa balleesse tokkollee hin qabu ijoollee dargaggeeyyii Oromoodhaa tan zamana kanaati tan namni hedduullee beeku ijoolleen dardaraa tan biyya tana jirtu ta'u magaalaa Waashintanitti torbaan dabree yaadannoo isaatiif haala guddaadhaanii sirna tokko gaggeessanii bakka Oromoo Center jaaniinitti gaa warri akka gaariitti isa beektan hundinuu dhugumatti obsa isiniif haa kennamu isiniin jaa. Gaachirraa oguun gara wannaatitti dabre gara qophii har'aatitti dabre beeksisa reefuun tanaasan irra deebi'uun kiyya dirqiidha natti tahaa maali Books for Africaadha innis bara 25ffaadha akka kabajan bara 25 jechuun waa fagoolleedhaa miti ammoo addunyaa Afrikaadhaa tana hedduudha gargaaran. Naayijeeriyaarraa jalqabii Saawuz Afrikaadhaa beekummaan isaan gargaaran hin jirtu nutilleen biitti teenyeleen ammaan tana dandhamte kana duuba guyyaan September 20 kunis isinin dabrini cinaa dhaabbadhaa kitaaba akka ijoollee teessan tan kitaabaaf dharraate tan kitaabatti haajamtu cinaa akka dhaabbattaniif jechuudha. Bakkaa fi yeroo isaa reediyoo irraayis dhaggeeffachuu ni dandeessan sagalee Oromiyaa irraayis dhaggeeffachuu ni dandeessan yoo ayyaana harkanne torbaan dhufullee bakkaa fi yeroo akka gaariitti isin beeksifna maaliif xiqqoo nu duraa dabre namni tokko doolaara 100 ol seena sanis hin raanfatinaadhaati sanuma wajjinis warri intarneet irraan nu laaltan waan Atlaantatti tahe ani dursee Oromoodhaa Itoophiyaan irratti fe'amtee jedhu waan achiitii fi waan magaalaa Memphis Tennesseetti tahes waliigalasaa laallachuudhaaf jiraattanii sanuma wajjinuu gaa keessummaa kabajaa guddaadhaatu jira miti Johaar Maammadeessis hin dabrin jechuudha. Achi gara kiyyaan asirratti raawwadha amma fayyaadee gara kiyyaan nagayaan jiraadha gara Oromoo TV'dhaatii fi amma Yaasiin Aliitiin sin dabarsa jiraadha.
guyyaan gammachuu ni jira guyyaan gammachuu ni dhalataas anamma yogguun akkatti oromoon walgeen yogguun gammachuu na dhagayamu hisaabeen danda'u jechaan himuun hin danda'u tanaafuu walqabaadhaa haa walqabaannu walillee haa quba qabaannee walgahuu qofaa miti nama jaarameetu taybaba hagaarraa cunqursaan nurra jiruus jaaramanii qindaa'uudhaan nu moohan malee waan biraatiin miti haa jaaramnu jaarama yogguu jennu siyaasaa politikaa paartii qofaa miti dhaaba qofaa miti akka hawaasaatti jaaramuun hundee siyaasaati akkuma hawaasaa jaaramuudhaa dura akka hawaasaa mee dura jaaramuudhaaf haa qophooyi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين جئتين درا نجايا سنغافة دلمان أورومو الله في إيران غويا خناغا غويا بنيسا ماس ميديا تفدمنا وندمنوف ماس ميديا دا mass media nan kopso tana mide hangam ta kamide odwa fetan be khuni dan daysan mani asjul choftu be khuni dan da ara ga want ra'ir atu oblen khen khwanu ra'arkus khwanu ra'arku ummata khanar rawan irra'ir atu jira jechudan wan khani ni jira وانس النبي بكاب ربي بكان جيني ربي نو هاغود ربي بكان بخيرات لا اكيد تمسن ربي نو هاغود ربي وان ماس ميديا ولينا مك اباتي ربي سبب وان ماس ميديا خنتي اكغرتني بديد ليس رد برچفاتو اكنو نجاري بدي بليس چفون ولين مك ربي نو هاغود ما وتكن اسنهم برباده وتك دي واسن دي بيسي واحد حرامي اسلامتي كريستيانوماتيس حرامي امو دوغاد اف وانسان يوغوني حرامي متيبخا ما بكنيا بسنهما دور امتا افورتم دورا ألا ياريت بهوتوري خرا قلب سو خنا في خرا بوخي خنا في خرا أس إغلا جوست مرتبتي في هاي سكول خيسا في أدسابا خيسا ولا تريان هبتك كانوا رفوتوري تك هبتك ما بريسين وان كبسوتنا ما تحرك سيو جتن وان يبدمنا تلياتنا نفيدن هبتك تينيت هركان كربونان harkan irra bulle tokko hiramne maadheela jiraachuu ture gartanii maadheela jiraachuu ture maadheeleen sanduba irra bultee ijoolleen tun tamaariin tun irra bulteete halkan ganama subii bakka biraachisutti facaa'u ture bakka biraachisutti dhugaa ofeene waliin himnaati san cufaatu hoguun waan dabarsine san hoguun yaadadhu ar'a hoguu kana wali qabnee rakkoo amata 40 dura ar'a yaadannee maaltu qabsootana booda argatee يادني هجون قرتري ماتن هدو نشين يساد وقافتن جزء نورا دبرة أمو ميخا وان قرتني وان حواسن برباج سوق أروف دمنا ربنا هاجب يسوع إتهاجبانو دوبا آخر الدعواتي ونسنيهمو دوبين سنتين إير يسوع ربنا ولك أبو مخين خنا ولك أبو منجاي في قدنا ربنا هاقولو أو قد أدانجلس خنياس ربي خقول نمتيني في خميلكي ربي نفاقولو نجام بكر أفتة هذا بيسو ربي ونها إيرتين يتكرتني أسباب ثلاثة كانت وان بروجكتي هاريان نمد تك أجر دي مجرد أبو توميتي خبط في أنجو ربي نهاقولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوني مختار قالتوني ورا دعائي قلبي قبتي بكان قوس نهاقولو
Ijabanaan isinii qaba dura odoon waan qophii irratti hin dabarre dura ijabanaan qabdu kun maalii naan jechuun ni mala. Beekaa jechoonni hogguu hunda hiikaa yeroo wajji hora. Qabsoo jechi dura hogguu beeynu maali? Nama lama ka wal sakaalee lafaa wal dhawa arra hiikaa sanirraa bal'oo qaba jechi qabsoo jiru. Habashni komunizimii ofisanis jechi madabni irra rafnu tokko jijjiiramee hiikaa biraa qaba ture. Numa yaadatta gaara warri manguddoon akka kiyyaan yaadattanii ice breaker jaaniin faranjiin yogguu bakka konferensii yookaan immoo namni wal gahee miitingiidhaaf ice breaker yookaan immoo warm up jaaniin anis ijabanaan jeen ijabanaan isinii qaba daqiiqaa takka yeroo isinirraan fudhu mekkattiif maddi ilaala ta duraa lammaffaa daqiiqa takkaaf ol kaa'atii nama takkaa hin argin ka walin beeyin dhaqaa harka fuudhaa maqaan kiyyaa balu ati hoo maqaan kee eenyu mee har'a maaltu as fide maal imaammatte bakka tanarraa argachuudha gaafii lamaan tana qofa gaafadha isin gariin ammoo nama namaas jiru kana hunda beeytan gaafuma lammaffaa qofa gaafadha daqiiqaa takka isiniif hin kennaa yeroon dhaabaa jetti dhaabdanii bakka naa deebuun barbaachisaadha. If maddi ilaalaa nama takkaan argin dhaqaatii harka fuudhaa maqaa keessanitti himaa maqaa isaallee gaafadhaa. Har'a maaltu as fide maal imaammatti bakka tanarraa argachuudhaaf waliin jaa. Haa eegala haa wal keessa deema daqiiqaa takka eeyyama qabdan goohuudhaaf wal keessa deemuudhaaf. Nama takkaan argin barbaade. Namuu ol ka'uu qabdan dhiiraa dhalaa hin jenne tokkolleenu nama wal hin beeyne kaatanii dubbisatanii wal bara. Hayyee galatooma. Mare galatooma ayyaana kanallee akka wali dhufnuufi waluu arguun kunuu ijaan qabu malee uduu ummata kaanillee ijaan arge islaamii shama garuu waluu baranne galanni saaga'u jenna rabbi isin haa kennu jedha. Akkasi kana aansee wanti dubbachuu barbaadu kana Jawaar Muhammad ka jedhamu kana rabbi nuuf fide malee waan mikinaata godha. Mikinaata godheeti nama namaa baasa. Warri maxaafa kataaba illee xaafu kun warra waadhe maratee jedhu. Rabbitu marata. Namni sultaana kana mootummaa kana nugusa yookiin alga waraas yookiin maali haa ta'u wama fedhe haa ta'u ka qabataniifi waan rabbi shuumannati rabbi namaa kenna malee namni namaa hin kennu. Kanaaf isin hima ilmaa obboleeyyantiyya obboleeyyitiyya galatoomaa baay'ee galatoomaa waa dhaamsa isinii qaba. Gaaf duraa reediyoo kunoo hafuura biyyaa jedhuufi reediyoo ennu Oromiyaa ka jedhu ka Washington sanittillee gizee Minnesota dhaqe tokkollee waa dabarse. Wanti dabarse waa'ee rakkina kennaati. Rakkinni kennaa dhaamiti. Adhaamiti dheengadda qabee urgaasanii ittuma jira. Calii calanqoo harma muraa aanoolee deebanii laga qileen nu fixanii
qilee kunoo tokko nu fixanii adhallee kunoo kutaa marattuu nama ajjeesaarani harka muraan olee adhalleen jira kana beekun nurra jira mammaa ka tokko isiniin jedha isiniin maraa hojjaa hojjettaniin dalagattan waa dalagattani ammoo waatu jira uduma loltu lubbu uduudheettu shingaa jedhan akka jechooni uduma bultii kee godhattu oromiyaallee hin irraanfatin jechoof gurbaan kun adha ka jedhu Oromia first jedha kanaafi nu adhaa miti kuno baraza Haile Sillaasee jennee dadhabnee taaggalaat wajirraa adhaan baane luka keenna motaa keenna gargalchani nu tumani kana maraa hin obsina eenyutti obsina isin young generation namni waggaa 40 oli waggaa 40 gadi jirtan hundumtuu qophaa'aa Oromia isin waa maara iyya waa maarani iyya dabarsaa jechooni maal jechu Galatooma dhuga narraa fuuta yoo narraa yoo dubbiin ga'e jettee hin dhiis kanaafi adha gaaf duraatuu jenneeranu Oromia maaltu Oromoo maaltu barbaachisa jedhe wanti barbaachisu dura da'uufuu dura ulfa jedhan dura lolaa qabsoofi qophaa'uufi uf qopheessu uf qopheessanii yoo jedhan maali wanti godhani maal jedhan seetanii galatooma rabbi isinii haa kennu ka jechoo barbaadu iyya dabarsa gurbaan kun iyya dhufeera waan kana qaraa itti yaanneeti waan baay'ee yaada gayyaa kanaafi dubbiillee isinin guddisu nama baay'ee dubbata galatooma abbaa keenya ogguta harkatti naa deebisa abbaa keenya galatooma yaaboo waan hin juun beekumma yoon hin joohariin isin wal barsiise jee hijibaadhaan har'a joohar namni hin beeyne hin jiru namni meediyaa aljaziiraadhaa SBC VOA karaa waltajjii elektirooniksiidhaa paaltokii fi weebsaayitota adda addaa gullallee post gadaa.com har'a namni Oromoodhaa ka joohar hin beeyne hin jiru an joohariin miti kan isin wal barsiisu wanni hin godhu har'a baganuu dhufte jee gammachuudhaan isin duratti asafeeruu qofa namni hin beeyne yoo jiraattan jecha lamaa sadiin hin ja'a mee dura namni afaan Oromoo hin beeyne jirtanii harka baasaa mee namni afaan Oromoo xiqqolleen dubban okay xiqqasho boodarratti waan hin ja'a Johar Siraj Muhammad qorata bilisa independent researcher nama fi mi hojjetu matasati waan amanati nama hojjetu jechuudha University Sanford deemee jira Oxford deemee jira inuma Oxford irratti researchi waa'ee federalism fi partiilee siyaasaa nama researchi qorannoo godhe barruulee hedduu waa'ee Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa laaluu irratti keessaahu waan mirga dhala namaatii fi kabajaa sabla dhab yookaan immoo heerjiraachis justice laaluu irratti nama bal'oo waa bal'oo hojjetee barruulee namni irraa baratullee dhiheesse. Kuni nuti yogguu nu gammanneenii boonnuun diinaas hedduu horeef. Oromoon dura jechuu qofaa miti kan akkasitti amaara iyyisiise. Waan inni hojjetu hunda quba qaban san ammoo akka pretext lolli addunyaa yogguu hubaru waan bilchaateetu waan xiqqoo takka sababsatanii
lolli ka'e. Jechi inni Aljaziiraa je'ee sababa ta'eef malee har'aa miti diinni hayyoota Oromoodhaa akka Jooharii fi kan biraa hundarratti duuluu bakka argatan hundatti kan banan jalqabaa miti. Ammoo hojiin inni hojjete nuun boonsuu qofa odoo hin ta'in tan nulleen itti ijaaramnee bakkaan geenyu nu haa godhu. Wanni biraa taniin bira kutuun feene Gullallee Post nama hundeessee qoddeessee jalqabeerraa Johaar tokko. So gaani waan biraa jechuun danda'u duraaniin isinii mee Johaarii wal isiniin barsiisuanii Johaar keenya hayyuu Oromiyaadhaa hayyuu Oromoo baga nagayaan dhufte asir barcuma kanarratti asir Mukhtaar asillee achi baheechitaa. Otooniin Johaariif hin kennine dure Mukhtaar jecha lama waan juu qabaa saniifin isatti Mukhtaaritti ni kenna. Ifa manaa godhaa waan takka kaniin irra dabree jira. Wahiiniin dhufee waan obboleen kiyyaa natti nakkannatin amananii nakkannatanii jira. San maqaalee qabadheetiin dhufee gargaarsuma waan kanaaf fuuldura keenyaaf hojii jalqabne tana akka addaan murree fi akka gartee bakka nu bu'u Tennessee Nashville irraa hin dhufee sanis gaa boodaan lakkaawee isin kan nuus yookaan uumnu ammaan tana. Galatoomi Jaal Mukhtaar amaanaa fiddee bakka akkasii geessu bakkaan siin gabaa hagaan bakka kana jiru koree qindeessituu waan kanaa namni tokko as kottaa. Akkam ooltan. Dura dursoo warri koree waan kana qopheessitan torbaan tokko moo lama keessatti waan kana qopheessitanii hedduu galatoomaan isiniin jira. Hanga isin na yaamtanitti dachiin Memphis jedhamtuun Memphis ta'uu qofatti hin beeka. Baganaa fi Memphisis wal nu barsiiftanii Memphisis baga na barsiiftan anis bikkaan deemutti waa'ee teessaniin haasaya. Itti aansuun abboonni hawwanni hiriyoonni namni gariin liinaan fa'aa jira kaanii nama duras beeku asitti argamtanii na kabajanii na dhaggeeffachuudhaaf waan dalaynuufis tumsa keessan garsiisuudhaaf dhufuu keessaniif hedduu galatoomaadhaan jira. Akkuma amma duratti ibsametti gaa an uummata Oromoo kana dubbisuu fedhiin umaan qabaan ture. Ka'ammatti isinis samilee kakaasee anaas bikkaan jiru ari'ee akkan uummata keenyarra deddeemu karaa bane waan dhiyoo kana deemaa jiru. Wal quba qabaachuu, wal jajjabeessuu, wal hubachuu, wal gargaaruu barbaachisa jechuudha. Osoo ta'e Oromootiif Oromiyaatti hin dhaqin akkuma hawaasa Memphisittuu wal quba qabaachuudha qabdan. Waan hedduu biyya Ameerikaan maal jedhan? It's not what you know, Jan. What matters is who you know. Wanni ati beeytu hanguma takka qofa si fudhata jechuudha. Hedduun nama ati beeytu. Nama keessattuu baqattoota amma yeroo askaluutti dhuftan kanaaf warri isin dura rakkoo san keessa dabree jira jechuudha. Waan keessa dabran san yoo isin himan karaa hedduudha isin gabaabsan. Kanaaf hawaasa jaarrachuu qabdanii jechuudha jira. Hawaasni jaaramuu qaba. Hawaasa jajjabeessu bifa afooshaatti haa taatu, bifa idiriitti haa taatu, bifuma kamiinuu wal quba qabaachuu, jaaramuu, wal bira dhaabbachuudha isin barbaachisa. Gama keenyaan isinis dabalatee eega isin yoo isin kajabaattan taate pirojektoota amma reefu jenne kana dalaguu dandeenya. Kanaan wal qabatee yeroo ammaatti pirojektii 3 irratti dalaguu jirra. Bikkaan deemuu hundatti Oromoon kayyattu nuti liidara dhabne, nama nuun deemuu dhabne jaan. Namni namaan hin deemu, namni ifiin deema. Kanaafuu goommaa isinii uumna jenneeti waa yaaluu jirra. Wanni yaaluu jirru maali? Isin keessa ijoollee hedduudha amma rabbiif galanni haa ga'u. Ijoolleen Oromoo hedduudhaatu barnoota keessa jira. Hedduudhaatu gara ogummaatitti as ba'u jira jechuudha. Ijoollee tana waliif finnee namni mata matatti dandeettii qabu yookiin beeki irratti illee hin beeku yookiin hawaasni illee hin beeku. Kanaaf ijoollee amma
emerging academic and professional leaders jennuun ijoollee mana barnootaa keessatti yookiin immoo academic keessaa fi professional akka engineeraa fi waan adda addaa kana keessatti jiran walitti finnee wal beeksisuudhaaf kora tokko irratti dalagaa jirra jechuudha. Kora san keessatti Oromoon maal qabdi eenyuun dhaadachuu deemti wanni abdattu ni jirti moo humaan jiranii arguudhaaf teenya jechuudha. Kanaaf ijoollee hanga yoo dandeenye biyyarraayis yoo dadhabne immoo biyyoota alaa hundarraa waliif finnee kora tokko qopheessuu barbaanna. Korri sun immoo ijoollee sun deebitee bakka jirtutti waa qopheessitu. Akka inni kora kanaa waa lama. Tokko ijoolleen tun akka wal barattuufi. Halammataa dhimma Oromoo irratti dhimma Oromoo ijootan irratti waan diinagdee waan siyaasaa waan kana irratti hubannaa wal fakkaataa akka uumatan barbaanna. Halammataa akka kanaan wal qabatu Oromoo Professional Network jechuun akkuma reefu jee namni wal beekuun karaa walii baasa. An hoggaan biyya sana dhufe yeroo heddummaan tana hima. An hoggaan biyya sana dhufe Oromoo tokko hin beeku jechuudha. Nama tokko hin beeku. An scholarshippiin hin dhufe biyya China Singaappooriin ture. Hoggaan achirraa dhufu nama tokko hin beeku jechuudha. Gaafaan anas dhufe osoo nama Oromoo tokko kolleej barate beeke hoggaan afran Stanford turetti maastersi kiyya fixee PhD eegaluu hin danda'an ture jechuudha. Garuu nama tokko karaan agarsiisu hin beeku osoon asiin achi qabu amata afur achi tureetiin kreditii 240 maal fudhadhee biyyee qofaan keessaa ba'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen lafaa dhuftu akka waan kana keessa hin taane keessattuu ijoolleen akka daddaftee biyya sana keessatti amma ijoolleen hedduun amma dhuftu biyyee fixxeetti dhufti baratteetti dhufti jechuudha. As dhufanii amal lama sadi paarkiin lootii DC keessa dalaguurra akka dhufanii nufi fuune huno akkana yoo goote ati injiinaraami karaa kanaan deemuu dandeessa. Ati ekonomistiidhaami karaa kanaan deemuu dandeessa. Ati looyeraami karaa kanaan deemuu dandeessa jennee warri isaan dura waan kana keessa dabre akka gargaaruuf neetworkii tokko ka isaanuma tajaajilu irratti fuulleeffate san irratti dalagu jiran warri isaan irratti dalagu jiru asuma faa keessa jiran jechuu ijoolleen tokko kana godhuu dandeenya kalammataa kana. Kan sadaffaadhaa miidiyaa isin ijaaruuf yaaluu jirra. An isaati fi VOA fi bikka hundaanii lallaba kuma beeytanitti Oromoon hogganaan VOA irree ba'ullee anuma faarsiti. Gaafaan Aljazeeraa irra ba'us anuma faarsan. Gaafaan an isaatu waan jan tokko irra ba'ee hedduudha lolan jechuu. Sanii isumni kiyya tokko naa bilbilee ati yoo lammata waan sanirra baatee jara naftanyaa kanaa wajjin nutti as lallabde ooyiruu abbaa keetii takkaan gurguradha naan jee. Saniga taisin jettan sanir hammatti warri alaka jau kana amma ga amma deengadda bilbileetiin haya gaafas akkas naan jette amma booda isaan illee nan barbaadin yani illee isaan hin barbaadu warri rafitanne waanuma kasan caaluun si jaara ooyiruu abbaa kiyyaatiif teetillee gurguriiti walitti dabali maallaqa na ergiin jeen kanaaf miidiyaan barbaachisummaan isaa waan inni isinitti himu hin jiru hedduudha nu barbaachisa jechuudha wanni sababalla miliyoona 45 taane Somaaleen miliyoona 8 Eertiraan miliyoona meeqaa nu caaltee mul'attuuf waan nama beekumsa qabu nurra qabaniif miti waan nurra cunqurfamaniif illee miti waan onnellee nurra qabaniif miti numarra beekaman cinaa yaa'ii godhuun beekame hanammoo wanni beekamaniin miidiyaa qaban Somaaleen BBC keessa bikka hundaa qabdi jechuudha. Warri hundi akkasi qaba. Nu qofa kawa takka VOA takka irraa daqiiqa 30 qofa qabna jechuudha. Kun nuuf qaani namaa gadi gannu deebisee jira jechuudha. Kanaaf miidiyaa ijaaruu irratti ijoollee jaarree baatii 9 dabreef keessattuu ijoolleen gama teeknikaatiin jirtu hedduudha irratti dalagu jirti. Ammatti asiin bahuudhaaf qophaa'aa jiran yoo isin gargaartanii rabbi biraan taate baatilee waggaa tokko keessatti yoo akkam dheerate miidiyaa Oromoodhaa ka afaan keeysaniinis afaan alagaatiinis afaan hundaan dantaa teeysan aadaa teeysan eenyummaa teeysan isinii calaqqisiisu ka sa'a 24 bifa maal jedhanii waan kan bifa saatalaayitiitii fi bifa short wave bifa hundaan dabruu dandahu ijoolleen mudhii hidhattee irratti dalagu jirti asiin isinii bahuudhaaf qophiirra jirra jechuu. Miidiyaan kun waa lama of keessaa qaba. Tokko miidiyaalee hangammaa jiran kareefuu manguddoonni maqaa dhadhayan san if jala deebisee humna namaatiin humna leechallootiin bifa teeknikaatiin gargaaree jabeessa jechuudha. Kalammataa garuu jidduu isaaniitti miidiyaa haaraa ka guyyu odeeffannoo Oromoo fi Oromiyaa irra fuulleeffatte dabarsu ka joornaalistoota full time qataraman maaneejmentii full time qataraman if keessaa qabu ka stuudiyoo mataasaa
magaalota adda addaa keessa qabu. Oromiyaa keessatti warra gabaasa funaanee ergu yoo dadhabnee zooniilee Oromiyaa hunda keessatti kan nama qabaachuudhaaf taa'u jaaruudhaaf yaalii godhaa jirra jechuudha. Kanarratti gargaarsi keessan hedduu barbaachisaadha. Osoon haasayinii hirribaan isin hin ga'iniin isin goolaba. Wanni nan isin dhaammadhu warri Memphis kaduraa jaaramaan jaa. Jaaramaa hoggaan jedhu Jawaar dhufee, Obbo Abalu dhufee, Hayyu Dureen kun dhufee, Profeesar kun dhufeetii miti. Hoggaa jaaramtanis yaaba Oromoo jechallee ifii jecha jaarama du'aa jiruuf duutan wal awwaaluuf jiruun wal gammachiisuudhaaf jaaramuudha isin barbaachisa. Joolleen teeysan tun akka isin beeytu, akka aadaa isin keessan beeytu, san biraas dabree akka barnootaan jabaatan, akka hiree barnootaa argatan wal quba qabaachuudha qabdan. Dhugaadhaas warri as jirtan kun warra biizinasaatii hedduu biiziidha naan jedhani. Biiziis yoo taatan achuma keessa akkuma har'aa tanatti baatittis taatu baatii lamattis yeroo fudhadhaati waan tokko jaarradha. Bikka qubsumaa gaaddisa takka jaarradha. Sanirratti waan dandeenyu hundaan anis waayiloonni kiyyaas hayyoonni Oromootis hangi jiran isin gargaaruudhaaf qophiidha. Sanitti aansee akka nama tokkotti ammallee irra isinii deebi'a. Oromoo nu nama xiqqaa warri biyya kana jirru warri biyya alaa hiree roorroo jalaa bahuudhaaf biyyaan itti dhaladhe tiraakteritti rarra'ee bahe tiraakterni bee rimoorkeesitti rarra'ee bahe jechuudha. Nama xiqqaa hiree akkasii argate. Nu warri as baane kun yoo nuti akkuma nama tokkoottuu milkaa'uu baanne yoo akkuma nama tokkoottuu barannee dalagannee nama ta'uu baanne yoo waan baranne saniin immoo nama keenya kan duuba jiru san barsiisuudhaaf carraaquu baanne yoo waan dalaganne saniin immoo ganda keenya san ummata keenya san waanuma xiqqoo mallee taatu irraa qinyee irraa qoshorree yoo ka gargaaruu baanne rabbillee nuti ilaala ummanni keenyallee nu komata nutullee har'aas ta'uu baatuuf itti qaanfanne jechuudha. Kanaaf if jajjabeessa barnoota jabaadha ijoollee teessan jabeessa obboleeyyan keessan jabeessa wal jabeessa ulfaadhaa galatoomaan isiniin ja'a.